jirtan nagayuma qabdani aboome sheer gura sheer gura me waliin dadaqaba sheer invite sheer invite akkami nagayuma fayyada me haala yeroo irratti live dhufne wa alaykum salaam wa rahmatullahi على يرورت لايف يدفن مي شير كدا وليد الدبرسة يوتيوب خينيا اللي أسمان قسينا ميديا خنا ميديا جيجيرو يا نشوف يوتيوب خنا نموت قرقودا عند إن شاء الله قرقودا رب ما في النيت الرتي هاسو يسيبنا يرني كارورا كونا مرو دري برا يقولي جل مرو ها مرو كو مرچيسا دينا غلغلي إسا كبسو ها شير قدامي وليد الدبر سارة اتسينا قرر حالا يرو خيستي لوماتي شفيرنا عرر غير ديمو جرتو في أرسي خيست ديمو جرتو غلطي فنا جاور محمدي في لين چولوتا عرر هيوتا خنان غلطون فچولو في لين چولوتا تي في جاور محمد سانين غلطو فچولو في مي شير انفايت غودا نمني خينيا سلاو جولي إسان الربسا مالك الراغورتو تابتابي جلا جرا ورا سغلي إساني تاو خنمو شير مقفر رابر بان مالك الرامبر بان عجائب برا عجائب جرا بر يا جرا خي أركفوني سنير اللي سرت عصوينا ها جاور محمدي في لين چولو تا دغوا عجائب باسني هاغلتو من تنر اللي ني دبنا قبسون كنابو د تليلويتيت موجيانا ملي اكدوريتي ميدابا قبسو بدا يابو تكما خينيا تقما ماري وني جامون جرتو زيغله غلبا في خني في كيس قبني ديمون قبسو هاغميتو نوتو اركيجچو شير غدا وليد الدبرسا انفايت غدا شين لوفي منبر خوري كتاب الجسم ايها الناس يا علمان نما كتاب الجسم يرو منبر خوري ifkoppeeysa hundi keeysanu qabne wajjuma qabne qaba isin hundinu wajjuma qabne walirratti ndiif hayye namoonni kun video laala isin warri hangi seeni share godhaadha walii daddabarsa gara sagantaa kiyyattiin deema irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroota salaamtaa tanan jenne obboleeyyan kiyya waaqeffataa kiristaanaa hundi keessanuu yooyyaa jenne harka fuune salaamtaa isinurraa qeebalaadha invite godhaa walii daddabarsaa warri amma seentaniis yuutuuba keenyallee achi haala yeroo jala keenye gattuqaadha subscribe godha miidiyaa kana guddisaa yuutuuba kana shinnigaa shawjaa nu guddisaadha itti aansee haala yeroo jetti haala yeroo akkuma beekamu haalli yeroo bilbiltuun mootummaan kun mootummaa gurran qabne ijan qabne sigalee mootummaa afaan qofa qabu jechuudha afaan ittiin nyaatuu fi afaan ittiin kijibu qofa harkattiin sidhaanu qofa mootummaa qabuudha jechuudha sigalee gaafa ummanni gaafii gaafate ilaalcha biroo qabda siin jedha aboo rakkin akkanaan nurra jira nurraa hiikaa gaafa jedhaniin ilaalcha biroo qabda warra biyya diiguu deemu tsindoodha shaneedha fannoodha kanasi moggaasa mootummaa akkanaa biyya qabate duufaa duuma gaafii fi biyya diiguu addan beekne kanaatu biyya qabate so akkuma beekamuudhe amma dura dhumaatiin ummata eegalaftee misooma jettan joollee gartee kararra deemtee makiinaa oofaa ilmaan guddifachuuf deemtu tanarraa dhumaatiin akka dhaabbattu nuti kaayyoo siyaasaadhaan akka kaabbutatti kaayyoo siyaasaa taniin nam tokkoof kaniin asirra taa'ee dubbadhu hin jiru hawaasa kiyyarraa kaabe nam tokkoos na ergatee asirraan dubbadhu namoos duriis waan inni itti amaneen godha ammaas waan inni itti amaneen godha never annamaaf yoo namni haasa'e ijee waan inni haasa'uu hin beeku haasa'u inni harkaa badaa'e
Anummanni kiyya deebii harkannaan guyyaa san ilil jeetii manatti ol deebi'aa. Waan takka kaayyoo siyaasaa tanii milkeeffachuu deemu aangooni nama aangorra jirurraa fudhadhee nama biroo kennuu deemu takka hin jirtu. Garuu doofaan gowwaan gorsa jibba seeya. Komii isa diigu seeyaa jechuudha. Komiin ifiifuu si qabdi, si guddifti, fuuldura si tarkaanfachiifti. Osoo mootummaa waa beeku, osoo miseensota waa beeku, osoo faarsee bulaa waa beeku qabaate namni si komatu daawwitiidha. Dadhabina keetii fi cimina kee keessatti filaaltaa jechuudha. Kasi faarsu hallayya si buusaa jechuudha. Osoo nama waa beeku tahee doofaan doomaan kun si gale nama gartee isa komatu dablos kana dhageeffata jechuudha. Dhiyoo gartee ummanni Harargee kun ummata siif jecha gajjee, ummata qabsaa'us beeku, lolachuus beeku. Garuu mee arra ilma keenya waan jaamuutu biyya qabate nu keessatti illee dhalatu maqaan ilma keenya waan jaamuutu biyya qabate mee gara hundaan itti duulamu jira. Mee yeroo haa kenninuufi nuti adurree yookaan bashoo miti kan ilma keenya nyaannu jee namni dura Harargee hiriira bahee Abiyyi bira dhaabbate Harargeedha jechuudha. Ummata san garagalee nyaate jechuudha. Sareen badduun if nyaattii jalsi. Ummata gartee haga guyyaa irratti miidiyaa kanarra ni gartan. Harargeen dalagachuu feena, Harargeen akkana feena. Qabsoon nuu ga'e martinu wallaalaa fi beekaan keenyallee qabaataa fi dhabaan keenyallee Harargeen akkana jaa ummata hangana takka harka ittiif kenne, ummata hangana takka gartee isa jala hiriiruudhaaf qopheesse si gale shiftaarra jaare jimaa kan ammaan isin harkaa buqqisa, ammaan tokkummaa keessan diiga, ammaan seenaa teessan balleeysa, ammaan Oromiyaa fi Oromoo isin haasoytan tana seenaa godhee hambisa jeeti shayxaantichi lafaa ka'ee ummata kanarra duula banee jira. Kana gartee gabbaanee aboo ijoolleen diraayiveraatun takka ijoolleen makiinaa ooftu shifeerrotiin tun takka sawwaayini kun gartee ilmaan isaanii guddifachuu yaanii siyaasaa takka galmaan ga'uu yaanii sigal maatii isaaniiti gartee jiraachifachuu yaanii harkarraa karaa afaanii waan isaan makiinaa tana Finfinnee geessanitti gaffidanii maatiin sun jiraatti. Ijoollee tanaaf nagaya buusaa. Mootummaa jechuun mootummaa dura nagaya buuse. Horiidara dura nagaya dursaa. Biqiltuu dura nageenyaa dursaa. Jennee hoggi nuti gaafannu hayi. Aboo warra nu diiguu deemu ergamtoota Ijiptiiti, ergamtoota Fannooti, ergamtoota TPLF. Kana wanni inni haasa'u jechuudha. Wanni doomaa doofaa jiruuniif kanaa jechuudha. Gaafii fi isa diiguu addaanuun beeku. Sigale. Kana gartee shifeerrotii san hoggi gaafannu gaafiin isa biratti gartee fincila waan taateef olola addaa banee faarsee bulaan gartee telefoona gaddachaasee hoolayyiin tun abbootii qabeenyaatiin kiraan irraa kafalamu tun sigale. Abbootii qabeenyaa ta'arra ummata keenya irratti waan kana dalagu jirtu seenaan takka takkatti isin beeyna seenaan isin gaafachuu teessi inshaallahu ta'ala. Sigale. Inshaallah. Qabeenya horachaa jirtan kana buqqiftaniichi keessaa yaatanii sigale. Buqqiftaniichi keessaa yaatanii. Jallo juus welcome. Saniifu akkas jennee hoggii nuti itti iyyinu waan akka nuti gartee aangorraa ka'ii maarreedha kanneen ergamtoota akkuma reefu isin lakkaa ergamtoota Ijiptiiti jedhanii jechuudha. Arra kunoo dabalataan shifeertichi gartee makiinaa manaa bahee jiraan manaa bahee reefi mana deemu jira jechuudha. Kun maali tuffii ummata kanaa harkisiisa. Yaa jara keenya waan takkaan adda isinii baasa. Mootummaa fi sareen takka saree yoo ijarraa libsatte siidhumatti. Mee mootummaa Ameerikaa kana
gaafa Minnesotatti warri IC warri nama qabee nama deebisu sun dhufu ummanni Minnesota ni use hularra deemaniiti dhiitichaan nama guuruu turanii jechuudha. Hoggii nam lama ajjeesan ummanni bakka takkaatti gabbe. Amma wanni sun jirti hin jirtu jechuudha. Mootummaa yoo atin falmanne mootummaa dikteetara gartee aangoodhaaf maraate qaallicha diqaalaa kana dhiisi mootummummaan gartee elekshinaan aangoo dhufeewu yoo ati fidhiifte yoo ati xiqqoo ija libsatte akka inni si godhu mootummaan Ameerikaa Minnesota irra waan dalagetti haa isinii galtu. Akkanumatti ustaanii teessanii mirga keessan yoo isin hin falmanne namni isinii falmu hin jiru. Ummanni biyya ta'e keessaa kadhumu jiru ilmaan keessan ka israafamaa jiru qabeenya keessan diinagdeen har'a dhumaa jirtu tun miliyoona meeqaan lakkaawamte. Ilmaan har'a ijoolleen tun irraa dhumtu boru hiyyoomtee daandirra baatee kadhachuu teessi. Nuti warri isinii iyyuu kun ilmaan keenya nagaa qaban baankiin teenya nagaa qabdi rakkoo takka hin qabnu garuu yoo isin nagaa hin qabaanne qaama keenya gartokkeetu nagaa hin qabne jennee isinii iyyuu jirra. Waan akka nuti hoggii asirraa iyyinu isiniif fayyadamuu deemnu fa'aa isiniif fakkaatti yaa Rabbii. Yaa deero mee maal isinitti fayyadama namni? Mee duutummaan tun haa isinirraa dhaabbattu? Buqqaatiin tun haa isinirraa dhaabbattu? Gibirri kun gidiraan gibiraa tun haa isinirraa dhaabbattu? Akka namni asirraa iyyuu laalame nuti hoflaa tapha keenyaa fi diraama kunnaa dalagachaa. Arra kagabbeeree fi siigalu jiru tuffiiteetiif waan ati tokkummaa kee diidee gosummaa eegalteef waan ati oromummaa ta'e irraanfattee gandummaa eegalteef yoo hayyuun bakka biroo kee gartee sagalee sii ta'e gandaabaluuti siin jaa faarsee bulaan bar faarsee bulaan sabboonaa taheeti nuti warri saba kanaa iyyuu bargantuu taane bar meelala ergamtuu abaluu taane bar faarsee bulaan bar qallabni saffaramuuf kayoo arra faarsuu baate mindaan irraa citu nutiin kuulii teenya akkana dalagatee dafqaan bulaan sigale akkanatti urkaa duguuggatee gartee asirraa iyyuu kun gantuu taaneeti faarsee bulaan gartee maqaa ummata kanaatiin dhugaa ummata kanaa dhooysuudhaan jiraatu sigale yoo ummanni kun waltee lafaa ka'e haa akkasii miti nuti ilma keenya irratti ka maarre jee dhugaa ta'e dhooysee gartee bineensa kana jala gassi qabu jiru sabboonaa ta'e nuti garuu kadar free service kawuulii teenya dalagachaa gartee mindaa tokko uzoon isinirraa hin arganne sagalee isinii ta'uu gantuu taane bara ajaa'ibaa keessi jirra. Harargee dhumaatiin gana sitti as deemu jirti. Tun amma tuttuqanii silaalu jiran yoo arra cal jettee fidhiifti wallaahi waan si mudachuu ta'u. Amma dura si ajjeesuun turre jimaa keetii irratti ololuu turan. Jimaa kee gubsiisuu turan. Akka jimaan ooffanne si godhuu turan. Qaraxa sirra dabaluu turan. Akka gartee ati sossoo hin dandeenye si godhuu turan. Kana hunda obsitee jala kuttee qaraxa isaan sirra kaaniis gaara baatee dhagaa gara galchitee mooyyee wali buuftee kafallaaniif amma gatu qabnaa jedhanii si gatuun dhufanii jechuudha. Lakkumaati durachi deemtuun si gatuun tun rasaasni nuu itti israafi jedhanii booda ablee fi ibiddaan si gubuu ta'an. Ani siifin bakka takka wali qabanii bombii takka gaaf jedhanii si darbuu ta'an. Qaallichi sirnimma aangoo qabate kun sirna ilma namaatiif dhalalma namaatiif jiidha tokko qabuu miti kursiisaa malee. Ilmoo isaa ta gudeeta isaa keessaa baate wallaahi qalee affeelee ni nyaata qaallichi kun. Nama jiidha namaa qabuu miti. Hoggiinni afaan isaa daaroo takka gartee distii afooshaa kana banaa deemu waan gaarii si fakkaata. Namni keenya namni tokko kokkofallaan hee jennaan way qulqulluu namaa jaasii galee gubbarra harka malee keessi isaa garuu bineensa qaallichi. Ilmi namaa kun lakka du'uun itti tola. Duuti Oromoo kun isa gammachiifti isaafuu jiidha. Diigamuun Oromoo wal diiguun Oromoo wal jibbuun Oromoo walirra bobba'uun Oromoo sigale. Kun isaafuu jiidha gartee hojiin tiyya sirri galma geessi jeeggalee gammada. Farsoo takkaan dhugin dhuga sigale. Diraaga takkaan dhugin kiniina takkaan fudhatin gammachuudhaan fudhatee rafaa jechuudha. Sa'a 24 walirra dhaabee sigale.
qaallichimmaa hijaa ummata irraa qaba mataa keessa dhawaa guddisan sigel diqaalaa akkasii mataa keessa dhawan mataa keessa dhawaa guddisan namni mataa keessa dhawaa guddisan hijaan guddate sigel ummata guuturraa hijaa qaba qaallichi tokkummaadhaan kaa dhaabbadhaa bineensa firraa buusa nuti kan isiniin jechaa jirru kana kabuqaa jiru ka godaanaa jiru ka dhumaa jiru isin nuti nagaan taa'u jirra biyya rahaa keessa isin karakkachuu jiru nu rakkisu jira arraas kunoo Harargee osoon iyyinu xiqqoorraa dubbataniituma kara hudduu kutanii jedhu osoon lubbuun namaa ba'u jirtu hudduu kutan yaa warra hudduudhaa mee dhaamsa tokkoon isinii dhaama dhala hudduudhaa waan takkaan isinii dhaama amma hudduun tan nuubaaf tan sunuu nu geessi sanittuu bashannanneen quufne hin heddummeessinaa hudduu yeroodhaaf nu tursiisa amma hudduu ta isin harka jirtu san yeroodhaaf nu tursiisa booda nuubaaftanii yeroof nu tursiisaa maaliif yoo hudduu walirra fiddanii asirra guuttan huddummaan sunuu ni rakishti sigala ammas distii soogiddarra dabarsitanii jirtan abazzaachum jaamaadha heddummeessitanii jirtan amma yeroodhaaf wanni gootan hudduu san nu tursiisa amma ta isin bira jirtu san yeroodhaaf nu tursiisa dhala hudduu biraan gaamee viidiyoo tana sheer godhaadhaan sigala warra hudduun itti qaal guyya tokko wa'adaan isinii gala asirratti wallahi bakka faranjiin qullaa doolaara 20 qofaan namni guutuun bahee akka daawwatu qullaa akkanatti ilaa dubri bibbireedaan mudhiin isiitun soonsa fakkaatu sigala doolaara 20 qofaan asuma wa'adaan isinii seena dhaqeetiin mana sadii isin garsiisa ummata hudduun bira birqii kanaan baana saniifuu san nu tursiisa amma lubbuu jirra sigala lubbuu jirra amma kara ummata keessanii sagalee ta'utti as deebi'a hudduu yeroodhaaf gaalaarii keessa seef nu godha tan amma dura nu baaftan sunuu nu geessi sanitti enjoy gooneen quufne amma dura sanittuu bashannanneen quufne sigala ta ajaa'ibaan nuuf itti jirtanii galatooma isin galatoonfanne akka sabati so amma wanni isin kadhannu ummata keessanii sagalee ta'a ummanni keenya dhumaa jira san gubbarraan beelti ummata fixaa jirti san gubbarraan milishaan ummata fixaa jira gibiraan gidirsaa jira san gubbarraan manarra diigu jiranii barangaammaan horiidarii jedhu waan dhiisa ummanni iyyeeti hifatee rabbumatti harka ol qabu jira waan godhuus wallaale namarraa dhoorkuus hin garre bineensa dura gannaqan bineensi faarsee bulaa kana gartee abbootiin qabeenyaatiin faarsee bulaa bitaa jeeni faarsee bulaa dalagaan qabne kana kanaadaa hundarraa galfate telefoona gaddachaasee ganda keessa horiyaa oola yoo ati dubbatte ilma abbaa gadaa dura dhaabbattaa siin jaa sigale qiyaamuma gara fiitu ummata oromoo qabatee arra kunoo shifeerrotiin ammaas dabalataan dhumte haga ati xiqqoo gaccalliftetti haga ati dura ajandaa kana yeroo hunda ummata shorti mimoorii nuun jedhanii maaliif waan takka guyya lamaaf isa dirraa dubbatanii laayikiin gabbuunaan biraa kuttan isin yaa adeeroo laayikiin hojjetina namni lama laayikisii godhe sadi laayikisii godhe dubbiin laayikiin yoo laayikiin ta'e olii ite waan sana ajanda godhan itti fufu lakkuma laayikiin gaddeemtuun irraanfatanii ta laayikiin hedduu barbaadu maali garuu maaltu nu abaarsa maaltu nu buleeyyan kee sigel saniifuu joolleen Harargee keessattuu ta arsii maarree jettanii wal qooddan gandummaadhaan arra diinni kun arsi jee si dhiisaan jiru Hararge jee si dhiisaan jiru shawa jee si dhiisaan jiru wallagga jee si dhiisaan jiru cufa keessan haamu jira jechuudha itti aansuudhaan Harargeen gosaa wal qooddu arra ati alaati jimaan kee asii dabruu siin jechaa jira ati ilma ala 12 gosa guddoodha jimaan kee asii dabruu siin jechaa jira ati anniyyaa jimaan kee asii dabruu jechaa jira ati ituudha jimaan kee asii dabru ati afran qalloo jimaan kee asii dabru jechaa jira wali qabeessi cafaqaa jira sigale ati garuu keessa kana wal qoodda diinni kee garuu isin hundinuu kaisa faarsus kaisa abaarus diina keetiif tokko jechuudha mee xiqqoollee taatu
gallala dubbitan gallala warri gosummaan macheessite ganaa keessattu warra Minnesota kana jiru ganaa takka takkaan maqaa keessan isin yaamuta afran qalloo isin ergatten jirtu sigale faayidaa teessaniif asii jimaa quuftaniiti akka waan afran qalloo yaaddanii kan ummanni afran qalloo chiidhumu jiru asii gartee ajandaan taane gaafa gartee ummanni tokkummaadhaan walii galee gartee sagalee taana jaanii kaan isi waan hin taane gartee ajandaa biroo keessa ooftan ajandaa baharoofa nama dhiigaa caaluutuun baasiniitu dhiiga baharoo barbaada sigale hacaaluu bar osoo laaltee gartuu viidiyoodhaan si duratti ijjeessa battee urgeessaa kan mana hoteelaa ciisichaa fuudhanii osoo laaltee gartuu kasitti hidhanii ajjeesan sigale osoo dhiiga jara kanaan barbaanne dhiiga badoo dachaas katur sigale mee hagam takka akka diinni gartee si diiguudhaa si qophaa'e asumarra dhaabbadhu ilaali abboleessa diinni kee adda baasee gosaa baluu ati nagaa adeem nu faarsu jirta gosaa baluu ati nu dura dhaabbachuu jirta jee si qoodaan jiru ati garuu asitti eenyu warri qaban sun shifeerran du'an sun gostaaf maarreedha miitirkishoo akkana waliin jechu yaa obboleessu waan gaddeebuu tana firraa dhiisa gaddaamet jetti faranjii waan gaddeebii tana firraa dhiisa bira kutaa akkuma diinni keenya tokkummaan nu nyaatu jiru nuti tokkummaan diina keenya dura dhaabbannee firraa eeguu qabna sigale diina jechuun kasijjeesu jechuun obboleessi kiyya kanii wajji dhaladhe yoo dhufeen ajjeese diina kiyya ilma oromootii way fannoon nu dhufu jira way miitirkishoon nu dhufu jira miliyyoon nu dhufu jira mee fannoon maal si gooti yoo dhufte mee abiyyi maal si godhu jiraati sirni abiyyi maal si godhu jira sirni fannoo sun maal nurra deebisuu deeman sirna abbaasa adeeroo sirna mililik bar ammarra faarfamaa jira fan mililik bar gaafa lubbuun jiru haga arraa abiyyi isa faarsa haga abiyyi seenaa mililik ol qabe gaafa lubbuun jiru mililik bar takka akka arra faarfameen beeku bar hay gaafa san qumaataa ujanii arrabsanii bar gaafa inni lubbuun jiru qumaataa tortoraa maar ciccitee du'eemi jaarsi gaafa suukas janii arrabsa bar amma mililikii fi goobana daacee dubbannaan bar galgalan jirtu mataan sirraa kute mililik ammarra faarfamu jira bar warri sirna mililik nurra deebisuu deeman maali nurra deebisuu deeman adeero maali rabbi ija sin qabe garuu maaluma rabbi ummata keenya ija qabe namicha mililikii ani ilma mililikii seenaa mililikiin ol qabaa mililik du'aana ilma isaa jiraa jee si dhaadachuu jiru afaan ati beeytuun sanu amma fakkeenya mee haasawaa tokkoon siima afaan abiyyi kana hedduun beeytani gaafa baale dhaqee baale Itoophiyaa uni nyaachiftii je wadallootiin jala yaadu harkatu waan sirrii je way baale bar Itoophiyaa nyaachiftii je baale Itoophiyaa maaliif nyaachifti sigel baale wanni amata meeqa lolteef Itoophiyaan nan nyaatin jechuufi bar sigel akkanatti Itoophiyaa nyaachiftanii yaa mee warra afaan namicha kanaa isinii hiiku bira dhaqaa sigele isiniif unkalu isiniif namichi cinaan isinitti himu jira dirqamaan qamadii teessan fuune akkanatti Itoophiyaa nyaachifnaa akkam isin godhe qamadii Itoophiyaa san akkasitti fidee gurgurachuu si dhorkee waan ati itti laffaate kaadireef kaabineen gatii irra sii dhaabanii sii ta'uu hangana fudhadhuu sii ta'uu baatu kanaas si eeggata jennaan haga isaanitti sii gurguranitti kunne naannoo Amaaraa hunda naannoo Tigraay hunda naannoo Itoophiyaa hunda isin nyaachisu jira sigale dirqamaan isinirraa fuudhanii garuu oggii baale Itoophiyaa hunda nyaachisu jaagu agartee hoolaan akka amiin jundi haa sigale tokko fa jaa sigale لا إله إلا الله يا
barbaamee jabara saayiba kiyya tokko qaallichi akkana dachii qotee jalaala kan danda'aa shimbirroon tetteeyse idaawwanni bishingaan akka nu singiggeessee nu rakkisu jiru waan akkanaa tanaa dachii qotaa yee jette sigal mammaa isaa ajaa'iba sa idaawwanni qabsoon teenyachi hiiquu diddee idaawwan akkanaa tanaa qabsaa'u ta'eefiin jechuu ture rabbi afaanuma abiyyi tanaa waan hiiquun been wahuma namichi bira dhaabbatee haasa'u tanaa hin galuufi sigal waan akka baalee faarsu jiruutti fakkaate guyyaatti aanu baalee kam godhe sigal hararge dhaqetti gallakkise way abiyyi kunoonu wajji taa'u jira bar way nu keessa taa'u jira beerri hundi diree kan akkana godhaa harma kana bat harma bujaamaan irra jirre kan akkana godhaa bakka inni jiru dhaqan yaaboo akka inni isin godhuu taa'u isiniddu taa'u jirami akkatti isin dha'uu abuurrachuu taa'an jenna aboo ati nurraa'us ichi ol deebee kam godhe hararge kaleessa tulluu guuledin maaltu ta'e mee kaleessa soomaleen tulluu guuledin maal goote dhuftee ummata rafaan rafne achi ol deebee pilaana hunda baafatee kunoo shifeerrotii ficcisiisutti hin jiru sigala achi gartee amma kunoo dirredawaa fi harar hunda kenneetiin garba diimaa soomaleen naa kennitan jee jabuutii wajji diil godhaan jiru inni hoggii silaale waysi godha inni hoggii silaale already akkatti si godhuusi bar ummatuma oromoo kanaa dammaquu dide malee abiyyi bar takkaa nama dhoyseen beeku war waan nama godhuu deemu yaabboliyyin akkanattiin quba isin kaa'uu ta'a ajaa'iba Itoophiyaan hin diigamtuu siin jaabar anaa jiru hin diigamtuu siin jaabar mee Itoophiyaan tun tasaati inni hoogganu jira malee Itoophiyaan tun teenya hundaan nurra maaliif Itoophiyaatti caana sigal mee ati dubbiin tun siigaltee dura mee dubbiin tun siigaltee dura fedhiin tee hangaanan jiru fedhii abbaa kiyyaa Minilikii guutama malee fedhiin teen guutamtuu siin jechuu jira sabboonummaa jettee asii hudduu lafatti firiida oromoof oromiyaa jetta malee wanni kun hin jirtu abadan hin milkooytuu siin jechuu jira bar meeqam taana afaan kana isinii naaret hoggii Itoophiyaan hin diigamtu Itoophiyaa tafarraam hoggii alfarras mommo aboo afaan amaaraa kun gaa yaabo isa futa Itoophiyaan hin diigamtu hoggii inni je sigal wadallootiin gurguddoon qamisa garaan isaanii hangana qamisa miidiyeemii bitataniiti bar qabdoon tun akkana cituu jetti qamisa isaanii irra tateessu garaa guddaa kan akkana godhe Itoophiyaan hin diigamtu yaa obboleessa kiyya saniifuu ummata keenya bineensa kana yoo tokkummaan firraa dura dhaabbattanii firraa dhaabuu baattan harargeen gartee ganaa xaragamuu teessan ganaa waan Minilik gootan isinirraa baasuu ta'a ilmi Minilik ani isiniif hin himu hedduu aara isinirraa qaba keessattuu harargee fi arsii abbaa isaan rakkiftan yoo inni waan Minilik gootan isinirraa kafaluu baate aashanaan jaan ni arkitan yoo waan hanga isin Minilik rakkiftan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh isinirraa baasuu baate ni arkitanii jechuudha itti aansuudhaan teenyaasuma dhaabe sagalee taha namni hundinuu ummata harargee kanaaf sagalee taha ummata kanaaf sagalee ta'uun siyaasaa miti siyaasaa feete hordofi waan feete jaaladhu ummata dhumu jiruuf sagalee ta'e sigalee wanni ati siyaasaa hordoftuuf ummata kana jiraachisuuf sigalee yoo ummanni hin jiraanne maal irratti aangoo qabata sigalee diinagdeen kee tuffatamaa ummanni kee tuffatamaa dhiibamaa maal irratti aangoo qabatta meef gaafadhootummaa itti aansuudhaan arra hoogganoota lamaan galatoonfachuu barbaada Jaawar Mahammadii fi Leencoo Lotaatiin galatoonfachuu barbaada maaliif galatoonfattaa naan jechuun keessan hafan qabu gaafa nuti daawwit ibsaatiin daawwit ibsaa kun
qabsooti malee maqaan isaa kadhugaadhaa firoo maashoo gidee gaafa nuti jennu oromoon tun harkaa nu jibbitee maal nu gootee ish nuun jettee afaan Harargee kana hundaan hijab nuun je'anii kun goggogiboo nuun je'ee hin qaanfattanii isin nuun je'anii sadarkaa gosattichi nu dhiiban isin gosti abaluu akkanumatti abaa'oo jibbitan sadarkaa nuun je'an irra gahanii arra alhamdulillahi rabbil alamin akka oromoo fixaa jirtu akka warri shanee oromoo fixaa jiru akka warri daawwit ibsaatiin bobbaafame shanyiin faqqadaa firoo maashoo gidee oromoo fixaa jiru sigale Yusuf ilma jaarsaa kana jarjar sofaan adeerri hiyyaas keessa jira dur saaxiluu turan jarjarsoo bakkalcha isin akkasitti arrabsitan san sirri beeka hugii wanni ta'e haa laayina irraa bahu malee sirritti gaqqabee himuu ture jechuudha maaliif warra jarri qawwee gubbarra dha'ee girgirii wal kaa'u turanii gaafa gartee ilmaan miishinarii fi maashoo gidee qabsoon oromoo akka hin milkooyne godhu jira arra haa galatoomu marroo dirriba abaa'oo dheengaddaan salaamtaa kenneetiin kenneefi informeeshina kanaan quba qabaa informeeshina kanaan quba qaba abaa'oo jaalattee jibbitee marroon fudhatee jira marroon ammaas waan iccitii arra jawween gabbaasu jiru tana quba qabuuf beekuuf keeysa tureef abaa'oo waphoggii godhu dura dulloota diyaaspooraa kanaan baqate jedhu isin hin barbaadu maallaqa keeysan hin barbaadu maallaqa keeysan cirbi geeyfadha jedhu ni beekaa silsilaa jaarsi kun xaxu jiru qabso oromoo keeysatti xaxu jiru sigale ni beeka sirri beeka jalaggalee arkee abaa'oon kan gandaan diigu jiran kan maaliin jala jaaranii diigu jiran haga isiin jabaattee deemu jirtu arra laali oromoon tanuma dhee oromoon hin jijjiiramne beekan amma namni nu maal jechaa jira gaafa nuti hiriira baanu sana eeysa jirtanii gaafa ummanni harka qullaa mootummaa firraa kaasu eeysi jirtanii jechuu tura firoo maashoo gidee kanaatu oromoo diigu jira jechuudha Yusuf sun kallattiidhaan Yusuf ijatiyyaanin arge isaa waajjira paartii oromiyaa hunda dhufee informeeshina guutu ijatiyyaan gaafaan biyya dhaquun arge garuu asitti maal jaa gartee handaraafni akka kanaadaa taa'u tokko fa dhugumatti kajuutu jaanjawaa tokko gartanii isin addi bilisummaa oromoo arra eegaa filmaata seene addi bilisummaa oromoo yeroo duraatiif filmaata seene yeroo duraatiif dubbiin jijjiiramtee warra tahee yoo tahee jaasii galee bombaan Harargee tokko maal miidiyaa maaliif hin jaa boonarraa barreessi gaamaame miidiyaa isaasii bombaa kanaa ajjiraa marroon qabsoo wab goonaan abadan si galee ganaa qabsoo fi isin waliin gartan jee wanni baqateeniif tanaa jechuudha firoon maashoo gidee si galee firoon maashoo gidee maal godhe qabsoon oromoo akkan deemne cidhaan qabee taa'uun jira jechuudha cidhaan qabee arra jaawar maammat takkatti waan hangaasaan iyyuu ture waan hinan iyyuu ture waan gartee Abdusalaam Makka Abdusalaam dhugumatti hajuusan si galee jawween isa haadhu idunjuu si galee hegeree maal jaase hegeree isa haadhoru si galee kakkasiisantu jira Harargee keessa gartee kajaarraa abbaa gadaa dachittiin gattaa'e beeka hola akkasiisanii si galee doofa akkasiisanii kaarra gartee marroo dura dhaabbattu marroo fi daawwin beeki isa caalaa walitti aananii inni bara akka waan namni isaan mari'atu hin jiru ala kana dhaabbatee eeganga walgahii isaan fitatan aduu tana keessa la suufa kana sanutti qadaadeeti la akka waan namni isaan mari'atu jiru kan suufa kana aduun tun itti dhuftee suufa kanarra la hurkaan kun akka gayyaa itti qadaadee aboo maaleeti dhaabaatu barra manaasa'u jira
alat interview godhuu fi deegu jira bar namni mana isa naquu hin jiru bar hoggichi gabbee antana sirritti beeka antana sirritti beeka sigale jazba akka garan qab waan akkana tanan baqatee jechu arra waan akkana ubuqa tana gayyaas gaafa nuti waan kana saaxillu sigale warra kana hoola kanaatu gartee ummata Harargee keenya miskiina kana gartee garaa raasee abaa'oo tana duroo qabee nurra kaasuu ture arra Jaawar Maammataa galatoomu gayyaafnaan amma Jaawar irra bobba'uu barbaadanii Oromoo ani isinittiin himaa dhageeffadha nama dhugaa ta'e dubbatu jabeeffadhu Daawit Ibsaa jaalattee jibbitee diina qabsoo Oromooti sigal oo Abdusalaam Malkaati yaa khuno baga isinun jazba kanaan baqate sigale marro kana jala yaani faraqatan sanyar ka galchan faraqatan faqada tijara faraqatan mal tijara ya obboleeyyan kiyya amma Jaawar Mahammad mootummaa kanaan aangoo gannaadhiisii jechuun jiraame mee wanni Jaawar godhu jiru hattu saaxiluun nama ajjeesinaa jechuun mee mootummaa kana fayyadamoo mootummaa kana miidha sigale mee mootum osoo wanni waa beeytu taate mee wanni Jaawar godhu jiru free service jani bilaashitti bar mootummaa kana dalagu jira mindaa tokko malee yaa mootummaa achiin rakkoo jira asiin rakkoo jira jee qaawa jiru kanatti garsiisuun mee mootummaa kana fayyadamoo mootummaa kana miidha sigale ilmaan firoomaashoo gidee kun garuu sigale ilmaan firoomaashoo gidee kun akka Oromoon gargar baatu akka Oromoon gosa wal qooddu gandaa wal qooddu maali wal qooddu waan barbaadaniif marroo tokkicha qabatanii amma mootummaa kan hin dubbanne maaliif fannoo Wallagga keessaa maal gooti marroo Wallagga siitu maarree godha warra gasii bulchaa janiiti gartee amma marroo arrabsan gaa viidiyoo takka guyyaatti aanu ummanni Wallaggaa galatooma haya maaliif galatooman dhiiroo marroo jibbitanii inni gartee fannoo wajji waltaanaan firraa ariitanii marroon jiddu galagale dheengadda bar waan haasa'e yaadatu viidiyoo dabarte irratti marroo Wallagga sii harkaa qabaati maaliif Wallagga fannoo seenuu dhoorkita jaan viidiyoo arraa tanarra maal jaa dheengadda jimaan taane qabee beek arrammoo jimaa xixiqqaasan qabee hay marroo ummata Wallaggaa galatooma baga marroo ariitan marroon kunoo Wallagga keessaa ari'amee misoomni Wallagga dhufee maarreeta isaan dalagaan isaanii marrum meelaala osoo nama dhugaan sabaa qabsaa'u ta'anii osoo nama dhugaan sabaa yaadda'u ta'anii sigale mootummaa namni tokko marroo dirribaa mataan isaa mootummaa kanaan aangoo naa gadhiisin jenneen wallahi billa Jaawar Mahammad mataan isaa aangoo gadhiisin jenneen akkitti deemtu kun nu khasaaraa jechuun ni jira akkitti deemtu kun Oromoo khasaaraa jechuun ni jira sigal cufaa wajji wal ciniinte Suudaanii wajji wal lolte Soomalee wajji wal lolte Eertiraa wajji wal lolte TPLF wajji wal lolte Amaaraa wajji wal lolte yaa namicha na Jabuutii wajji wal lolte Keeniyaa wajji wal lolte sigal akka hundiina ummata baay'isaa jarri wanni jechaanii jira garuu jarri faallaa kana maal akka Oromoon tun diigamtu waan barbaadaniif firoomaashoo gidee wajji waan akka Oromoon diigamtu barbaadaniif jecha maal godhan bakka marroo kanarratti xiyyeeffataniiti Abiyyi kana jabeessuu barbaadanii Leencoo Lotaati isaa galatoo kitaabni Leencoo Lotaa katabe forever qaraamaa beekamu Daawit Ibsaa wayyaanee wajji qunnamtii qaba wanni qabsoon Oromootti fuuldura deemuu didde Daawit Ibsaatu wayyaanee wajji wal qunnamtii qaba Girmaa Xurunee itti gadi lakkiseeti Dubaay dhaqee maallaqa guddaa Daawit Dubaayitti itti ergee Dubaay fuudhee hoogganoota wayyaaneetii fiduu turee jee barreesse Leencoo Lotaa waan kana amata meeqa iyyuu turre nuti Daawit Ibsaa gufuu qabsoo Oromooti osoo gufuu ta'uu baate Kamaal Galchoo akkanan godhu
hayluu gonfaa akkanan godhu jeneraalota san fakkaatu akkanan godhu hayyoota beeytota nyaatu gartee Oromoo tuulama jee maal Hararge jee Arsi jee nyaatu tokkummaa Oromoo jabeeysaa hay jennee waan nuti iyyuu turre kun leencoolotaa ragaa bee Jaawar Maammadii sarara ragaa ba'u jira aboo namni naman galatoonfanne cubbamaadha jara galatoonfadha jarri dhugaanu nuti iyyaa turre arra bifa gartee tartiiba qabduun kan arrabni keessa jirreen heeraa fi seeraan kaanii leencoolotalleen hagalatu wallahi haga waa balleeyse namni gartee badaan isin firraa'ee danan dulloome firoomaashoo gideeyi kunoo kana kitaaba inni barreesse san dhaloota haqqaraaye warra arra inni paarlamaadhaaf haran godhanii jee filate Jaawar Mahammad akkam godhu jira warra gartee faqqadaa wajji walii galee shifeerrotii Harargee tana fixu jiru ummata Arsii buqqisiisu jiru ficcisiisu jiru waan kana yoo yaadattan ta'e hangaasaan afaan Amaaraatiin huletti shanee alleewu jeetti amma dura hangaasaan lubbuusaa kennee dubbate haqa namaa kanaas galchaatuma deemalaa yoo nama jibbitanis haqa keenya kanaas nuu galchaatuma sokkee siyaasumarra wal dhabne malee nuti obboleeyyane sigale gaafa nuti iyyinu san isin hannarra wal dhabdan mootummaa isin ari'ee maarree taatan taayyee isin jalaa hidhan bebebebebe nu jechuu turan sigale nuti waan jiru quba qabnaa isinitti himu ture arra jawwishaan kiyya kunoo takka takkaan ila isaanii qalatee wajji nyaatu isaanii wajji farshoo dhugu isaanii wajji salu kana gaysiyaasu jira takka takkaan gaysiyaasu jira faqqada waan nuti gartee laal duraan durbanne huletti shanee alleewu jee hangaasaas huletti shanee alleewu shaneen nama fitu jirtu tamarroo dirribaatii miti jeetumaan anis gaadha geeyti hangaan qabutti iyyuu ture jedhu kunoo arraa hayyoonni gayyaasu jiranii itti fayyadamuunoo sirra jirti jedhu ay jetteetuma hidhiiftu teetuma way akkana nu godhanii ajaa'iba jetteetuma bira kutuun sirra jiru silaa osoo ummanni Oromoo ummata jabaa ta'e kitaaba leencoolotaa guyyaa dubbifnu san daawwiti ibsa akka funyaan qabdee heeraa fi dhiyeeffachuu qabdaa jechuudha akkamitti inni diina Oromootii wajji dalaguu ture akkamitti inni diina Oromootii wajjiin gartee osoon namni dhumu osoon qeeroon meeqa gartee boshoyni meeqa akka wanti akka killee lukkuu kana dhashaq jettee wayyaaniin tun gartee mataa keessa dha'u jirtu sigale waalaikum salaam warahmatullahi osoon gartee akkana dhawamu jiru namichi gartee urum duuti isa jibbite kun qabriin isa didde kun daayibara fi kaayee haga irratti gurbaa marroo kana diiguudhaaf halkanii guyyaa gartee dulloota akkasaa gartee kaa narsingoomi biyya tana gale kana jaare ololoo obsisaa jira sigale filmaata jeeti gaafa isaan ililli hoteelitti walgayitaan viidiyoon anaasa yoo yaadattan ta'e mararaa guddinaarraa quban qabu waan kana namni oofu jiru daawwit ibsaatii jeetiin daawwit ibsaa kana rukute gaafas namni na hordoftannee yaadatte arra Jaawar maallaqa hanga isaan fudhatanii wajjiin gabbaase jechuudha haga isaan fudhatanii wajji gabbaase maallaqa fudhatan rakkoon qabu garuu gogaa Oromoo qabsoo Oromoo uffatanii alaabaa Oromoo jala dhokatanii sabboonummaa keessa dhokatanii ummata Oromoo nyaachuu yakkaa jechuudha ummanni kun yoo galgala marroo dawwalanii marroo fakkaata ganama abiyyi wajji yaa'anii jechuudha ablee kara lamaati amma battee urgee isaa namni nyaachise eenyu isaanum sigale batteen hoogganaadhaaf gartee biyyoon itti haasalphattu hooggansaafti miidiyaan addunyaa hundi intervii godhee addunyaa irratti ol mul'achuu eegalan haa Oromoon hoogganaa harkachuu deemti mataa keessa dhawanii jechuudha sigale arra afaan waan naafi waan hangaasaa fi Oromoonni ana dabalatee asirraa iyyuu turre deemaa afaan Jaawar Mahammadii fi
afaan leencolotaatiin si himamu jirti har'a hayyoota sadarkaa irraa dhumaa Oromoon qabdu. Jawaar Mohammad fi leencolotaa jechuun warra irraa dhumaa kan qabnu jechuudha. Yeroo ammatti isaan jala dhaqaa laalladhaa deema. Waan amata meeqa dura irra nu arrabsaa turte. Warra waan kana mormuu turte hunda dhugaan teessan baga baate. Ifi warra har'a aaralleen PP deeggaru jirtan aara kanaan PP deeggaru jirtanillee wallahi dhugaan teessan baga baate. Arrallee achi keessa ta'anii uummata Oromoo ficcisiisu jiran. Arrallee achi keessa ta'anii ijoollee tana waboo tana gartee gaaratti wal nyaachisu jiranii. Maaliin tokkicha qunnamtii qaban firummaadhaan gandummaadhaan maaliin maallaqaan ijoollee tana wal nyaachisu jiranii. Uummanni Oromoo waan kana dhaga'ee firoo maashoo gidee qabsoo keessaa dhaabu qabaa jedhu. Marroon aabaa'oo fudhate jennee salaamtaa kennineefi marroon aabaa'oo fudhatee amma wanni isaan gubee halkanii guyyaa gartee dhugotti ijaa'u maraataan bombaan Harargee sunii fi gartee ashkaroonni abbootii qabeenyaa qulqulluu jiraniif Jaawarii fi marroofaa wal ta'e ijoollee jenereeshina kanaa wal ta'e wal dhageeffatti. Yeroo duraatiif qabsoon hidhannootii fi qabsoon karaa nagayaa warri wajjijuu walitti araarame. Marroo fi Jaawarii dawwalee wal mari'achuu eegale. Isaan goona asiin goona ichiin goona ichii yoo goota miidhaa isinirra dhufa wal mari'achuu eegalte. Oromoon eega ilaaf ilaameen mari'achuu eegalte hujiin isaanii badde jechuudha. Hujiin isaanii badde akkamiin marrumaa fi Jaawar walitti dhufan. Adeeroo baraarraa hayyoonni keenya ifii wal mari'atee xumurateeti. Warri siyaasaa mari'atee xumurateeti. Warri waraanaatiif warri siyaasaa hundi walii galeeti biyya biroo fannoo Abiyyi jaarrate harkaa fudhachuu jirti bar ijoolleen Oromoo warra siyaasaan ijoollee hangana tarkaanfattee bar TPLF Abiyyi jaare TPLF Abiyyi faa uume OPDO uume arrabar Jaawarii fi marroo jala deemtee miila mallaysaa kadhachuu jirti bar hayyoota kee marroo fi Jaawar faa kadhachuu jiranii jechuudha jarri gartee OPDO uume. Arra sadarkaa sanirra jirti ijoolleen ta'e. Kana diiguu barbaadan. Kana gartee akkamiin nama marroo deeggaruu fi nama Jaawar deeggaruu walirra ciqilfatee qamoo eegale. Kuni farsoo wajji dhuguu eegalee jechuudha. Kuni wajji gartee chiikii tana nannaanneessu eegalee jechuudha. Walitti araaraman akkamiin walitti araaraman. Way dalagaan teenya galman geenye. Dalagaan teenya wanni gartee garee firoo maashoo gidee dulloota gartee hudduu daa'ibaraa tana biyya alaa tanaa fi biyya keessatti illee taa'uu dhoorke akkamitti gartee Jaawarii fi marroo walitti araaraman Jaawarii fi Taayyee wal dubbisan Milkeessaa fi marroo wal dubbisan Lammaa Magarsaatii fi marroo Dirribaa akkamitti walitti dubbisanii inni adda eeguu turee mi duratti de Oromoo wali ganna qabe mooraa Oromoo jabaatee jiru. Oromoon jabaachuun sigale even mootummaan jiru kuniinu yooniif kan kututaate Oromoon abdii horatti jechuudha. Akka Oromoon abdiin horanne irra dalaguu turanii jechuudha. Saniifuu har'aa hayyoonni lamaan kun yaaboo dubbii Jaawarii fi dubbii Leencolotaa gabbaasan tana isin dubbii fooyyesseeta. Jarri kun beeki jara miliyoonotaan dhageeffatamu. Dubbiin jarri kun waa'ee firoo maashoo gidee irra gabbaasa. Aboo Leencolotaa ni barreessee mee kitaaba Leencolotaa dubbisaa filiis. Daawit Ibsaa dhibbatti qunnamtii qaba qabsoon Oromoo tanaaf sossoo'uu diddee Oromoon tanaaf afaan wal wallaaltee tikaa wajji dalagaa maallaqa hafuudhee gartee maallaqa Oromoon asii gartee Harargeen tunfaan gartee way nadhii gammadaa kadhabame way maarree akkana ta'e yoggii jaan Harargeen turiif kun qabdi wayyaa jaalle tarrafa wayyaa jaalle bulkeeta hodhoo daaba kana wabonnaa geessi jetteetti kenniti siigate daaba kana fuudhanii gurguranii gidee geessan isa siigale gidee geessan gaaf tokko Minisootaa tanan maaltu ta'e ni beekta tokkootu garramaan kun ichirra taa'ee qabsoon Oromoo
biyyee uffattee gangalattee huggii isiin kaatu Oromoon Nadii Gammadaa dabdee Baqqalaa Dawwaanoo dabdee Oromoon kana taate akkamitti kana taana Tigreeniin dabamsiifnaa Harargeen tun yaa Rabbi maaliin kenna jeef maddi ilaalee kaameeruma mucaan isaa bitee kaameeraa wayii waraabanii fi footoo ofirra kaase digital kaameeraa ajaa'ibaa kana barka mucaan istiidiyoo banatee bite mucaan abbaanaa qabi jeeti alakkute hooda jeetuma kaameeraa kanatti kenna kaameeraa 100 meeqaa wabalu maarree kaameeraa kenne waboodhaaf wabootiin naa kaasaa jee okay janii kaameeraa fuudhanii kutan wallahi billahi kaameeraan amata gisee kasii gaafa wal ga'iin waboo geessee deebitu gurbuma madarakarra taa'ee haasa'u minisoottuma tana abarsiistirii tana hoggiin himu namni ni beeka gurbuma madarakarra taa'ee haasa'u isaa kaameeraa namichaa qabatee deemu namichitti hin dhufu hoo kaameeraan annaa erga Harargeen tun gaa'umaa dho'isuun beektu kaameeraan waboon naa kaasaa jee eessaa asiin deemu barakkana ta'ee ani karaa waraanichaa imaluu hin dandeenye iltira karaa dabarsuun ni ulfaataa anumaatu qabee deema jee hanga ammaanarra jira haya gaamesiin amanaanaa ga'e miskiinne tigale akkas keessa turre mee nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya hayyoota keenya ka dhugaa baase kanallee nuu galatoonfadha haganuma nurraa guddifadha nagaan